babal'isuu sadarkaa godinaattis sadarkaa magaalotaattis toora 117 kan ta'u qulqulleessuudhaaf yaalamee jira. Gajjallaatti kan qulqullaa'u kan duwwaa osoo hin taane gubbaarraallee maalirra jirra kan jedhu kana sirriitti ilaalamee jira. Miseensis kaasaa ture. Ija kanaan kaasuudhaan gaggeessitoota sadan tokko yeroodhaaf koree giddu galeessatirraa itti seera. Inni jalqaba Jaallee Lammaadha. Jaallee Lammaan sababni koree giddu galeessaa irraa ittifameef yeroo darbe miidiyaadhaan yaada isaanii ibsuun hin beekama. Sanaan booda immoo koreen hojii raawwachiiftuu duraanis buleeyyiin ta'anii erga waliin mari'atamee booddee dhimmi kun sirrii miti akkasumas dogoggoree dhiifama karaa jedhuun gaafatanii turanii sanaan booda hojii isaanii jalqabuudhaaf hoogganaa keenya ta'anii akka tuffaniif qixa kanaan socho'amaa ture. Yaa ta'uti garuu koree giddu galeessaa paartii badhaadhinaa irrattis koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa irrattis akkasumas iddoo isaan itti argamuu qabanii fi sagalee bakka bu'iinsa qaama kenneef sana dhageessisuu qaban irratti yeroo adda addaa waamicha godhameef illee waamicha sana kabajanii waan hin argamneef hojimaataa fi dambiitti bulmaata paartichaatiin yommuu ilaalamu inni kun dhorkaa waan ta'eef akka waliigalaatti hirmaattonni konferansii dhimma kan erga ilaalanii booddee jaalleen kun jijjiirama fiduu keessatti hojiiwwan isaan hojjetaman keessatti kabaja guddaa kan qabuuf yoo ta'e illee namni kamuu garuu hojimaataan adeemamuu qaba waan ta'eef namni kamiyyuu paartii ol uummata Oromootii ol akkasumas immoo jaarmiyaatii ol waan taaneef dhimmoonni kun konferansii kana irrattis kabajaan akka hirmaatan deddeebi'amee akka paartiitti itti himames nan dhufa jedhanii yaa'u hirmaachuu qabataman waan hin dandeenyeef yaada qabanis ibsachuu osoo danda'anuu dimokiraatikaalii yaada isaanii ibsachuu osoo danda'anuu isa kanaafis eeyyamamaa waan hin taaneef akkaataa kanaan deemuu waan hin danda'amneef yeroodhaaf koree giddu galeessaa ittifamanii yeroo isaan dhimmoota akka rakkinaatti irratti ka'e kana barbaadan sirreeffachuudhaaf qophii ta'anii fi qabsaa'uudhaaf qophii ta'anitti karaan paartichaa banaa ta'uusaa sirriitti mari'atee kaa'ee jira. Inni biraa Dooktar Milkeessaa Miidhagaati. Dooktar Milkeessaa Miidhagaanis hojimaata eeguu wajjin wal qabatee isaanis yeroo garaagaraa jechaadha akka hirmaatan yaamichi yoo darbellee qixa kanaan jechaadha paartii ala waan deemaniif dhimmoota tokko tokkottis garaagarummaa qaban dhaaba keessatti tarkaanfachiisuu osoo qabanu alatti tarkaanfachiisuun yaada qabammoo asitti akka tarkaanfachiisaniif carraan yoo kenname eeyyamama ta'uu dhabuu isaaniitiif akkaataa hojimaata paartiitti waan gaggeessaa ta'anitti fufsiisuu isaan hin dandeessisneef akkaataa kanaan isaanis yeroodhaaf ittifamanii jiru. Inni kun koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaatiin booda kan mirkanaa'u yoo ta'e illee akka yaada murtootti miseensonni konferansii hooggansa Oromiyaa dhimma kana ejjennoo qabatanii jiru. Sadaffaan Addee Xaayibaa Haasanii. Addee Xaayibaa Haasanis gahee isaanii karaa adda addaatiin ba'aa yoo turan illee isaanis miseensota baay'eerra keessumattuu iddoo rakkoon uumameera jedhamu wajjin wal qabatee maqaan isaanii bal'inaan waan ka'uuf namni baay'eenis miseensi fi qaamni maratus waltajjii garaagaraa irrattis ija harka wayyaa jalaatiin harka keessaa qabu karaa jedhuun shakkiin waan uumameef dhimmi isaanii qulqullaa'ee amma abeekamutti isaanis koree hojii raawwachiiftuu kanarraa akka dhaabbatan ta'ee jira. Dhimmoonni kaan kan hanna wajjin walitti wal qabatu diinummaa wajjin walitti makamuu wajjin dhimmoota wal qabatu kan delivery wajjin walitti wal qabatu walumaa gala jechaadha. Sadarkaa hundatti akka qulqullaa'u sadarkaa hundarratti qulqullaa'ee miseensa fi akka ibsamu kan jedhu mariin maratamee jennoon qabatamee jira jechuudha. Inni kun marii bal'aan salphilas ta'e tokko dhiibuu tokko siksuu irraa kan hin kaane akka ta'e dhimmisaa dhimma hojimaataa fi olaantummaa ittiin bulmaata dhaabbatichaa aadaa dhaabbatichaa waan ta'eef aadaa sana ammoo adeemuun barbaachisaa waan ta'eef dhimmoota kanarraa ka'ee ilaalamee jira. Jaalleewwan kun yeroo kamiyyuu hanga ammaatti waan hojjetaniif kabaja kan qabnuuf ta'e waan irratti ka'ee kana yeroo sirreessanitti yeroo kamiyyuu dhufanii qabsaa'uudhaaf wanni kan qaban ta'uusaa paartiin keenya fedhii kan qabu ta'uusaa amma isa kanarraa wanti garuu inni kun nama hundarratti jechaadha kan hojjetu waan ta'eef abbaa fe'ee irrattu kan hojjetu waan ta'eef
inni kun akka beekamu karaa jedhuun jennoo yaada ka'umsaa kaasee jirachuudha. Murtoo kaasee jirachaadha. Kanarraa ka'uudhaan fuula durattis dhimmoonni qulqullaa'uu qaban akka qulqullaa'an paartiin keenya hojii ijaarsa dandeettii gubbaarraa amma gajjallaatti akka cimu, hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu akka cimu, hojiin misoomaa amma jalqabame kana gubbaarraa amma gajjallaatti cimsuudhaan uummata keenya fayyadamaa akka taasisnu karaa jedhuun kallattii kaa'ee xumuree jira jechuudha. Galatooma.